السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو المال أورمو كان الدنيا كان رت أرجمتن بليس نمني سجالك يا كانت أجيتن ربي جتشا شير قرآن نمني هارا قبضو نمني أبولتي قبضو نمني جارتي قبضو نمني دوبرتي جالت نمني دوبرتي إراد ألت ربي جتشا سجالك كان شير قرآن شير قرآن دفع وليد الدبرث بليس وان أجائبا وي أذكر ديمو نمودته مودنو على كل حال خير إن شاء الله. ربي جتشا ما نمني هارا قبضو نمني أبولتي قبضو ربي جتشا شير قرآن نمني دوبرتي إراد ألت ربي جتشا شير قرآن دفعك نمني هارا قبضو إن كولفين بليس إن كولفين dhugaan dubartii irraa dhalatte yoo taate dubartii irraa dhalatte yoo taate hin kolfin carraan mucayyoo tanarra ga'e sirra ga'uun mala hin kolfin anillee hin beeku akkuma tasaa osoo karaa deemu argee yaani kayri maafi beeytanii namu akka itti bayu malee akka itti galu hin beeku mee hundaafuu daddafaatiniin sheer godha dafaa waliif daddabarsa bilis namni haadha qabdu yoo rabbii kee sodaatte namni haadha qabdu dafi viidiyoo kana walii dabarsi viidiyoo kana walii dabarsi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. egaan hordoftoota fi daawwattoota keenya akkuma argitan mucayyoon tuni intala oromooti dhalattuu godina arsii asallaa godina arsii baa asallaadha aanaa diksiisi ijoollee diksiisi akkuma nama kamiituu biyya kana dhuftee dalagachaa turte waan isin ajaa'ibu mucayyoo tana gaafa biyya dhufnu biyyarraa dhufnu konkolaataa keessatti karaa taariibaa irratti amma sagalee na beeyte ani hin beeku isin na beeke waliin dhufneeyyuu erga 16 keessa waliin dhufne argeetu hin beeku ani har'a argee soo kanaafi akka carraa ta'e osumaa karaa deemu namni natti bilbilee itti gore yoo itti gorummoo mucayyoo tana ijoollee oromooti intala arsiiti ilmoollee qabdi kunoo ilmoon kabira ciisu kana amma mootuu kunoo akkatti yoo laaltan waan argitu fakkaatti garuu ijji isii erga dhaame baatii 3 halkanii guyyaa adda hin beeytu jechuudha halkanii guyyaa adda hin beeytu yoo amma akka laaltan waan argitu fakkaatti jechuudha kunoo laala yoo laaltan argitanii arga jirtaniimi amma yeroo akka laaltan kana waan argitu fakkaatti subhaanallah rabbiin kenna akka fedhe qabaa jechuu akka fedhe si dhiba waan argitu fakkaatti kunoon argitu laala akkuma argaa jirtan kana laala argitanii subhaanallah rabbi akka fedhe qaba namuu jiru ufii fooyyeffachuu biyya bayee shamarran kenna kun fooqarraa darbamaa kun arabaan ajjeefamaa kun akalaat godoloo ta'e kalee dhukkubsataa kun ija lamaan dhabeetiniin ilmoo ofii wajjiin akkam manan rakkataa jechuu mucayyoon tuni waan isin ajaa'ibu fira tokkoon qabdu ijoollee biyyaatiin tokkochaa waliin beeytu abbaan ilmoo bira hin jiru mana kana keessa kophaa galtii subhaanallah anakkitti rabbiin isii dandeessisee baatii 3 kophaa isii jiraattinatti na dhiba mee afaanuma isii irraa dhageettan akkame boleetitii sagalee olkaati maqaan kee eenyuun maqaan kiyya misraa hasanaa jagalatoo jedhama misraa hasanaa jagalatooti aanaan kiyya diisiise ejjuutu nurgana dhukkubaa jammartee amma waggaa tokko waggaa tokkoon alatti bakka organa dhaabbattee akkana jimna jettee amma ji'a 3 keessa jira gizee irraa calqabna jammartuu na diimatti na iminti yoo achi kaate bakka qaxittee ofumaan amma na dhaabbattee ilaalee arguu hin dandeenye ani nama ilmoo qabu nama immoo jireenya kiyya hedduu takkanatti jajjabaateetiin jira yaa ilmaan oromoo bakka jirtanitti namichaan sodaa rabbii guddaa kana qabdan rahmata waan rabbiin isinitti argisiise naa godhallee na yaalallee firaa fi duyda malee lafaan ka'anii na birallee dhadhaabbadha yaa oromoo isin malee jiraachuu hin danda'u na gargaara ija tiyyallee natti deebisa biiftuu tiyya gurgurai
hin booyin sababni isin irraa dhukkubde maal sababni irraa na dhukkubde anuma diimatteetumaan na dhukkubdee amma kana keessatti onneen na dhukkubdii hedduu takka na dhukkubdii hafuura baafadhee hin danda'u wanni irra natti jabeessaa jiru onneedha ajjitiyya takka na jaamte rabbii keessan sodaa rabbii yoo qabaattan na gargaara diqqaa fi guddaadha isiniin hin jedhu bakka jirtanitti na bira dhaabbadha. Mucaan kunoo ka'e nuti daa'imni keeti daa'imni keeti baatii meeqa amataaf ji'a shanii amma rafaa jirti waan dhukkub rafaa jirti mee amma si ija si dhukkuba abbaan manaa si biran jiru fira as keessaan qabdu kunoo manni kunillee qullaadha mana qullaa keessa galtaa namni tokko si biran jiru ati haadha ilmooti ija hin argitu daa'imuma kana eenyu abbaa daaraati jijjiira eenyu aannan kennaaf maal nyaata maal dhugda rabbii rahmata godheefitu alaa dhufeetiniin na gargaaraa ture kanuma alaa dhufee bakka haanaa kanallee waan nyaadhu kennee daa'imtiyyallee emtoo irraa naa dhiqee irraa naa jijjiireen akka kanaa ture ammallee haaluma kana keessan jira ka alhamdulillah kuma na argitan kana keessatti kun qullama kana keessa galee waa rabbi rahmata naa godhu rabbii kiyya kanatti shukrii godhaatamaan deema. Nama firaa qabda? Namna firaa nama tokko as keessa ni jira. Nama firaa tokko hin jira dhiira? Mee amma si gargaaruuf karaa kamiin si gargaaran eenyu akkamitti si gargaaran jettee ni yaadame? Akkitti na gargaartammoo akkuma naa iyyitaniitumaan dhaabbattaniitumaan halkanii guyyaa gootanii naa iyyitanii akka dukkana kana keessaa na baaftanii ilma namaatiin na xiqqeessitan barbaada yaa obboleeyyan kasoban qabne na argaatiin jirtanii haala suukanniisaa keessa jiru kana akkaan itti jiru kana dhaabbattanii bakka maratti na gargaartanii xiqqaa fi dubartii dhiira hin jettanii na gargaartanii rakkoon keessa jiru tana keessa mashaqqaan keessa jiru tana keessa na baasuuf dirqama ofitti isinitti uf kenne isin rabbii guddaa kanatti kanne isin hin jedhu. Sila yaala argattee amma jagee kanan fayyada sin jedhanii doktorri meemaa sin jedhe warri duraan amaliyaa taataa mooya zaraa qabdaa mooya beedaa qabdaa naan jedhan. Kulo waraqaan isin itti yaalamte isa kana fakkaata akka fayyuu dandeessu doktorri mallaqa guddaa gaafate malee fayyuu akka dandeessu amaliyaa godhanii dubbattee garuu isin unkaan mataa ofii alsisuu dhiisatiniin daa'ima ofii kanaa waan arfaasaa itti bittuu ni qabdu namni fayyaa hin qabne ka fayyaa qabu iyyuu biyya ormaa keessatti yoo rakkate rakkoo guddaadha jechuudha waraqaa isin argitan kun muluun kan isin itti yaalamte dhibee ijaa kanarraa kan ka'e aariidhaan namni kan beetanii ijaan dhiisati namni waan biraatu yoo dhibame onne illee dhukkubeedhaniini kuni ka doktoroonni kennaniifi raajidha tokko lamaa miti kuloo isin argitan kana hunda isaatu rabbiin addunyaa kanarratti waan hunda caala rabbiin ija namaatti qabsiisin maaliif madaa qabaattee madaa keessan laallataatiniin of yaalchisu kuloo ka ijaati kuni kun akkuma isin argitanitti argitanimi tokko lamaa miti abba baay'ee kanniin gara gaafa xiqqoo ijaan argitu mana yaalaa deemaa turte waraqaa munne isi dukkanawi amma osoo mallaa inni argame doktorri hin fayyita sin jedhe moo kalaaf fidhaamte hin fayyitu sin jedhe doktor fayyitanaan jedhan amaliyaa taateetiin mooya zaraa kana sirraa amaliyaa goone beedaa kanas amaliyaa goone sirraa ni fayyitanaan jedhan abdii irraa qabda akka fayyite irraa fayyatinaan jedhan mallayni yoo argame amaliyaa si godhani ati amma rakkoon kee uf marammartee raajii wuxeetii kee beeytee mallaqa amaliyaan taatu dhabde jechuudha mallaqa ittiin sibiinxanii sirraa bishaan kana waraaban dhabde ajaa'iba mee uummata oromoo kanaan kunoo mallaqa dhabdee mana ceesaa jirta ilmoo qabda mee maa itti dhaama dhufee deebiidha ka warra amma isaanitti dhaammadhu rabbii ofiitii jecha sodaa rabbii guddaa yoo qabaatan rakkoo keessa jiru mana an keessa galu kanallee yoo argan rakkoo kana keessa yoo isaan na baasanii ijji tiyya naa fayyite onneen tiyya takkan na dhaabbattee na dhukkubdutuun naa fayyite shukrima isaaniif godhee du'aayii isaaniif godha malee waan biroo maal isaaniif dhaabbadha akka keessa jiru kana keessaa na baasaa isaaniin jedheetiin isaaniif dhaammadha. Okay, me kun dhaamsa walii galaati ijoolleen daa'imni ta'in ijoolleen amma ka biyya alaati biyya keessa namni si gargaaruu danda'a mee warra obboleewwan kee warra as keessa jiran amma samoonii kana arri guyyaan 22 kanarratti shamarran obboleewwan kee warri waliin duraan dalagaa turtan shamarran kaayiroolee dalagarraa ijaazaa hin galanii ijoolleen kaayiroolee oromoonni kaayiroo keessa xiqqaate nama 3,000 oltu jira obboleewwan kee warra kaayiroo keessa jiran
meejara humal akkisan dhufanii si gaafatan dhaamsa maal waamicha akkamii goota waamicha kan isaanin godhu dhufanii ija ofiitti na laalanii na arganii namni rabbiin itti dhiise rahmata naa godhe na akka na gargaaran abdii isinirraa qaba jedha warra kaayiroo keessa jirtan kanammoo egaan ijoollee kenna akkuma argitan mucayyoon tuni wallahi ani arraa wajji guyyaa 3 arge gaafa dura taariba dhufnu 17 keessa konkolaataa irratti wal agarre ergasii as 16 keessa guyyaa wayii karaa irratti na dubbifte waan isin ajaa'ibu mucayyoon tun duraan hin hajjabatti ani fuula isii har'a isin fayyaa dhabnaan arga jechuu rabbii guddaan na arga kunooti konkolaataa gubbatti saharaa karaa san keessa dhufnu hajjabatte deemti amma isitu sagalee na beekee ati asliidhaan aan jedhe malee an hin beekne maaliif isiin ija hidhatte deemti jechuu hagasi as karaa gubbatti guyyaa wayii na dubbifte salaama na gaafatte bara mucayyoo wajji dhufne sanii minaamin jette natti haasofte ija hidhatte deemti hin beekne amma akkuma ija hin qabne kanatti sagalee kiyya beeytee sila ati asliidhaan wajjin dhufne naan jette jechuu fayyaa waan naman goone hin qabdu mucayyoo duraan namatti siixee nagaya naman gaafanne ta hijjabattee deemtu har'a ija dhabuun isii hijaaba irraa fuudhee anaa duraan akka waraabesaatti dheessetu ija kiyya dura teettee ija duwwaan dura teettee ka duraan durriyyeedha jetteetiin ajnabiidha jettee nurraa qoollifattu rakkoon ija dhabuun ija keenya dura nu teesse jechuudha wallaahi ana natti dhagame jiruu addunyaa jiruu salphattuu akka nama salphitu kana jechuudha ana osoo mucoo tana gaafa isiin fayyaa qabdu arguu baadhe akka isiin dhiirarraa fagaatu akka isiin hijjabattu arguu baadhe natti hin dhagamu maaliif surreen deemanii kan warra surreen deemuu jira warra nu wajjin suuraa ka'uu jira warra nutti riiqatu jira jechuudha nama raadheetitti intalli tuubuun isin dhiba wallaahi konkolaataa nama 17 dhufne ijoolleen gaafas waliin dhufne na ragaadha intaloota na qofa dhalaa 14 keessa mucayyoota takkitti tu hijaaba qaba jechuudha gizee karaa taariba dhuun dhiira 7 fi dubartii 14 dhufne nama 11 waliin gal akkasii baay'inni gaafa xayyibaa wajjin dhufne soo shamarran 14 keessa isii takkitti tu hijaaba qaba kuwwan surree yaa'an jechuudha kuwwan akkuma dhiiratti nu wajjin utaalan nu wajjin taphatan jechuudha rabbiin isii akkasitti rabbiif jecha hijjabattu isii rabbiif jecha dhiirarraa dheessitu isii rabbiif jecha halkanii guyyaa yoo dalagarraa galte karaa kan hajjabattee deemtu dhiira dheessan rabbiin nama ofii jaalatu hin mokkoraa arra ija lamaan irraa fuudhee ilmoo itti kennee abbaa manaa biraa oofee kophaa rakkisaa jira jechuudha ijaan fayyaan qabdu rakkoo iji lamaan itti dhaame halkanii guyyaa addan beeytu daa'ima kunoo waggaaf baatii 4 harkaa qabdi daa'imni haati tiyya fayyaan qabdu ijan qabdu hin beeytu abbaan biran jiru ollaan qabdu nama biyyaan qabdu firan qabdu ollaa kana keessa kunoo manni kilaasii 2 rabbiin arga kunoo onaa jechu wanni nyaatan keessa hin jiru wanni dhugaan hin jiru wanni afatan hin jiru cinqiidha jechu please ijoolleen kenna warri kaayiroo jirtan kaayiroo warri jirtan keessattuu ijoolleen shamarranii mucayyoon tuni akkuma keessa mana madaam deemtee doolaaran diraaman waa hundaan dalagataa turte jechuudha soo boruuf iftaan ijaazaa keessan hin beeyna siifan faana dhaga'u jirtan kun osoo hin faanti asirra isin argaa jira ijoolleen kaayiroo boruu iftaan torbaan kun keessa ijaazaa keessan hin beeyna waan rabbiin isinitti laaffiseen jinee 100 taatu 50 taatu ilmo matanaa kotta aannan haffaazaa bitaafi sini galee warroonni biyya alaa jirtan immootu mucayyoo tana ganaa lafaa dhuftu haadha ilmoo takka reefuu argataa jirtu nama rabbii ufii sodaatu intala oromoo nama imaana qabu nama gaafa fayyaa qabu dhiira dheessaa ture ijji lamaan dhaamtee itti dukkanoofte waan ta'eef intala oromoo tana obboleettii teessan tana fayyifadha loomii 50 nama tokko ba'aadha nama 50 fi immootu geexidha jechuudha birrii takka yoo walitti buufne amaliyaan biyya kana waan xiqqoodha amma ridwaan gaafa dhukkubsatte san waan doolaara 500-600 hin caalle jechuudha namni 12 mana dhageeffataa jiru kun osoo doolaara takka darbee fi ijji isiin fayyitii jechuudha nama biraati miti kumnummaan lamaan amma onlaayinii irratti na dhageeffataa jiru 12,400 kun doolaara takka yoo darbee fi doolaara 2,400 jechuudha mucayyoon tun nagayaan fayyitii jechuudha akkuma bara duraa ukaashan fayyetti doolaara 1,500 ija isaa irraa qalanii fayyee jechuudha waggaa 3 dura mucaan ukaasha jedhamu karoobe ka gaafa master pilaanii ija isaa poolisiin dhaamse kunoo lakkoofsi isaa isii ka asirratti maxxanse kana bilbilaa fi gaafadhaa ijoolleen kaayiroo keessa jirtan lakkoofsi asirratti maxxanfameera lakkoofsi ka isiiti dhiiraa dhalaan keessan mucayyoo tana abbaan qabdu haadha biran jirtu abbaa biran jirtu abbaa manaa biran jirtu ilmoo ofii wajjin itti dhaamtee itti dukkanaayetin jiruu argitee azaaba addunyaa keessa jirti addunyaa keessa azaaba addunyaa jechuun ilmoo dhalanii wajjin dhukkubsatu isaayyuu ija dhukkubsatu wallaahi
azaabni addunyaa kana caala jiru jechuudha. Mee amma ilmoon daa'imni tun ilmoon daa'imni sabiyyii tun isin argaa jirtan akkatti haadha jala seentee ciiftu ilmoon sabiyyiin tun ta waan nyaattu hin qabne ta waan dhuydu hin qabne ta haajisi isii ijaan hin agar ta abbaan biran jirre ta akaakayyuun biran jirre biyya namaa keessatti rakkoon kana caala hin jiru jechuudha. Subhaanallah rabbiin nama ofii jaalatu mokkora rabbi halaafisu warroonni biyya alaa jirtan inshallah nama itti dhiyaatu gaafadhee fira isii gaafadhee akkaawuntii isinii bana ani homaa gochuu hin danda'u birri isillee fuudhuu fi irratti argitan hin danda'u waraqaan qabu soo duraan paaspoortii qabna turre paaspoortii illee kaleessa nu huyyuu nu dhoggatanii nama biraatii fuudhuudhaaf kanaaf akkaawuntii banee fitiriin isin beeksisa hammasitti pilis ijoolleen kaayiroo jirtan mucayyoon tun du'aa fi jiruu jidduu jirti jechuudha. Lubbuu lama ilmoo lafaa dhuftuu fi haadha ilmoo mallaqaaf jecha argite lubbuu jaraa dhaburra waan qabdaniin homo nyaatturra birrii takka jetteen tuffatini pilis gargaarii namoonni mootu as keessa dhuftanii gaafachuu wannoo jettan yookiin irra bilbilaa yookaan ridwaan irratti bilbilli kenna peejiiwwan jala jira peejii ridwaan jala kareedii jira kiyya jala kiyya jira yuutoopii kenna jala bilbilli lakkoofsi bilbilaa jira waan ta'eef waa takka rakkoon takkan jiru nuti bilbilaa nuti hin geessinaa fi amaanaa keessan qabne itti kennina warri as keessa jirtan warroonni biyya biraa jirtan immootu akkaawuntii isinii banee akkaawuntii banneetiniin akka itti gargaartan isinii mijeessinaa quba qabaadhaa waan dandeettaniin birrii takka taatuu lama taatuu biyya jirtan hundarraa qopheeffadhaa haadha ilmoota ijji lamaan dhaamesanii intala oromoota akkuma keenya dalagachuu biyyaa baate ijji isii lamaan dhaamesan fayyifannaa isitti sadaqanna jedhaan niyyadhaa lafa kaaya akkaawuntii baneetiniin isiniif maxxansaa gurraanuu qabaadhaa ijoolleen kaayiroo mootu pilis ammumarraa kunoo mucayyoon tun akka himtutti mucayyoo goddanyaa wayii isiittu mana kana nu geesse kaleef dheengaddaayyuu akka jiranitti waan nyaanne kunoo manni akkuma argitan kana homu mana keessa hin jiru jechuu kunoo namni fayyaa qabu mana akkana keessa hin galu kunoo asirraa hooma takka hin jiran mana keessa manni ona waa takka hin jiran mana akkana kana keessa kophaa galtii jechuu waa takka tallaajan qullaadha homuu takka hin jiru manni bishaan hin qabu jechuudha amma shintimeeti seena jedhee manni kunoo balaaxaa qullaa kana keessa ona kana keessa kophaa ufii akka nama dilii wayii qabuutitti galtii jechuu isinii galee namni mana akkanaa keessa galaa namni fayyaa hin qabne haati ilmoo osoo oromoon 13,000 jirtu akkatti kophaa ofii mana kana keessa galtii jechuudha. Kuni baay'ee nama gaddisiisa nuti nu bilbilaniitiin hin dhufne soo kanaaf ijoolleen kaayiroo jirtan oromoonni kaayiroo jirtan dhiiraaf dhalaan keessan pilis mucayyoo tana bira dhaabbadha mucayyoo tana koottaa gaafadha koottatiniin rakkoo keessaa baasa yoo danda'ame asitti yaaluun dadhabame xiyyaarumallee taatu waan xiyyaaraa irraa kafaltanii akka gara biyyaa galtu godhaa isinin jedhaa mee dhumarratti maalitti dhaamatta geessuuf deema dhumarratti dhaammadhee wanni lama irra deebi'ee kaawaa baay'ee isaanii kennan maddu tokkollee hin jiru na arganaatti jiranii akka an keessa jiru haala an keessa jiru mana an keessa galullee arganiitiin jiranii kana keessaa yoo nu baatan abdii isinirraa qaba yaa ilmaan oromoo bakka jirtaniif nagee akkasumas rabbii isin qabu jira amma waa takka hooma takka amma iji waa takka sin argitu bari yoo akka laaltu amma nu argu fakkaata harka kiyyan argitu harki keessa jiru ija kee bira takka gaadhi duleetti mul'atu mi bomboneetuma guyyaa ji'a sadii kana keessa guyyaa tokko sin laalle xiqqoma isii gizee amma halkanii guyyaa ta'u addaan hin beektu xiqqoo isii carara namni dhufee fayyalee maaliif akka nuti addaan dafuu danda'a yoo namni dhufee namni fayyadu yoo namni si kaase qofa guyyaa ta'u beektu ilmoon na kaafte kaa'amma amma fayyadu gizee ilmoon bootu mara ilmoon booyu malee halkanii guyyaa ta'u beektu waawaayi amma waan siin jedhu baatii sadii kana ये सेकंड दी मत काफी इन अगर अदु सेकंड दी मत कर ले सुभान अल्लाह एगाना कुमार की तंकाना बाती सदी कुनो येरो तक काफी सेकंड दी तक कर ले फी अदुन अगर रे कानु मा प्लीज बाये नमा गद्दी सावंती कोरनी जिरु एगान येरो बिरा अकाउंटी बनने इसने देबिना हम्मसिती योलें कायरो जिरतन वांग अब्दनी बिरा डाबदा अम्मा एरगान के नकुन इरहेडून Oromoon addunyaa irra jirtan quba qabaadha Oromoon kaayiroo irra jirtan Harargee osoo hin jedhin Arsii osoo hin jedhin Jimma osoo hin jedhin Boorana Iluu osoo hin jedhin Oromoo 13,000 as keessa jira warroonni community warroonni mootu afooshaa kunniin illee intala Oromooti
communitiin keessan ka intala oromoo kanan gargaarre yoomif afooshan keessan ka intala oromoo haadha ilmoo sabiyyi tanan gargaarre yoomif so kanaafi communitiin oromoo as keessa jirtu community shantu jira community shan illee waan qabdaniin gargaara afooshaawwan garagara illee waan qabdaniin gargaara haadha ilmooti kun ilmoo sabiyyi kana qabdi baay'ee garaa nama nyaatti kanuma isiniin jedha ergaan kiyyaarraaf kanuma guyyi carraa biraatiin akkaawuntii bannee walitti deebina yeroo gaarii naaf qabadha wallaahi baay'ee garaa nama nyaatti mucayyoo reedi madha yaada kana mootu hundi keessanuu sheer godhaa fi rabbiin immoo dhibee hunda keessaa rabbiin dhibee ija nama qabuu namatti fidin maaliif jiruu duniyaa irratti qabrii seenu jechuudha osoo duniyaa irra jirtu qabrii seenta qaamni keessi cittaa'ee si madaa'ee bakka teettu dhabuu wayya maaliif ofirratti ilaalteetiniin of mararfatta garuu amma haala kana keessatti ilmoo ofii ijaa hin argitu ilmoo ofii dhalte hin argitu haala isiin keessa jirtu namni bar mee daqiiqaa shaniif namni tokko ijuma kee hidhadhu shaashidhaan taa'e daqiiqaa shan qofaaf jiruun kee akkam akkasitti ta'e ofii keetii argita jechuudha daqiiqaa shaniif bakkuma ta'etutti mee ijuma shaashidhaan hidhadhu ka rabbiin akkasi cufe dhiisitini mucattiin tun ammallee kaluu jirti yaalamuu dandeessi yaalsifadha yaa oromoo mallaqa argattee jennaan wanti hin taa'amne hin jiru amalee argattee jennaan amma ji'a sadii erga cufate sandura ammata tokko na dhukkube jette osoo waa'ee dhibee ijesii kanaaf yaaddoftu dhibee onnee godhadheette dhibee onnee godhattee dhibee onnee illee isii rakkisaa jirti kuloo yeroo tokko aartetiniin dhiini ol deebisaa maali jedha dhibee irratti dhibee jechuudha nama yaachisa dhugaadha dhibeen xiqqaanuu nama yaachisa dhibee immoo ka dhibametu beeka yaa oromoo addunyaa irra jirtan akkaawuntii yoo baname gargaara warri kaayiroo jirtan immootu koottati daa'imuma isii kana ijaallala fi kuloo daa'ima isii namni biyya kana keessattuu iyyuu fayyaa dhabee dhiisiti namni fayyaa qabu daa'imni hanga isii rakkistu nama hundatu beeka jechuudha daa'imni biyya ormaatti akka isiin nama rakkistu wanti daa'imaa hundi qaalidha jechuudha biyya kana keessatti kana waan ta'eef akkasitti qubanuu qabaadha isiniin jedha anis dhaamsa kiyya fixadhee jira waan barbaachisu ammaaf nullee hin taasifnaa fi isinillee bira dhaabbadhaan dhaamsa kooti yaada kan ammoo sheer waliif godha ayyee waan xiqqoo mashaan dhunnu qabannee biyya bira mana baane yoo namtitti dhufe kunoo tana anaaf reediin birri 200 si kennineerra homaa wani goonu qabnu beeyta 400 tana itti kenna harkaan hin argitu hin qabnu tana kunoo labanii mucattii bitii magasi tanuma qabna sii daballaaf shee rakkina qabu kaayiroo dalagaan qabu hin beeyta ijoollee shamarraniitu dalagataa tun birri 400 agar oromoon si gargaartu biratti beela'ini guyyaa lamalee taasisoo ittiin ooltan aananiin bitadhu bira 400 nama ergadhuuti ummanni dhaga'utti jira tasa mootuu nutti man kararraa dhufne silaa tasa lafa jala dhageenne tana xiqqoo ittilee daballee masiifinna borullee sitti deebina waa takka jala laalina waa takkan taatu oromoo qabdaa tambi oromoo arjaadhaan hin gargaaramta inshaallah shi Amin. Bakka kanuma yaadni kenna waan jiru walitti deebineetiniin ka isin hubachiisnu ta'a galatooma oromoo namoonni yaada kan ammoo sheer godhaatiniin namoonni biraan nu ga'a daraa keessa.